እንዳጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል በሰላም ነፃ የስልጣን ሽግግር በተደረገበት ወቅትና ጠቅላይ ሚኒስትራችን ቅድሚያ በመስጠት እዚህ በማዕከላችሁ የተገኙበት ወቅት በመሆኑ ሁላችንም ደስታ ተሰምቶናል። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ። Keessummoonni keenya nu gidduutti argamanii itti aanaa ministeera muummee Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin, pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi keessummoota federaalee fi keessummoota naannoo Oromiyaa irraa dhufan maraan baga nagaan dhuftan isaaniin jenna. Baga nagaan dhuftan nu jedhaa. ክቡራትና ክቡራን ሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያጋጠሟትን ፈተናዎች በበቂ ሁኔታ በመሻገር ህዝቡ ያስቀመጠውን ጥያቄ በአስተማማኝነቱ በመመለስ እኛ ራሳችንን ብቻ ሳይሆን መላ አፍሪካን መላ ዓለምን ባስደመመ መልኩ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር አድርጋለች። በዚህም ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የምንወዳቸው የሀገራችን ልጅ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኗል። አሁንም ደግሜ ደጋግሜ ሁላችንም እንኳን ደስ ያለን። Haroon saafi injifannoo akka biyyaatti arganne kanatti fayyadamnee harka wal qabachuun tokko taanee gahee nurraa eegamu guddina biyyaa keessatti gumaachuun immoo dirqamaa fi gahee tokkoon keenyaati. Dirqamni kun akka federaala akka naannoo qofaatti taane akka federaalaatti kan nutti kennamedha. Injifannoon kun immoo kan keessanii kan keenyati mee haaloo fi dhuma keessanii. Guyyaa injifannoo guyyaa boonsaa guyyaa seena dhabeessa adda kan ta'e kanatti baga hirmaachuu dhuftanii baga wal argine baga gammaddan baga gammaddes ninjan. ክቡራትና ክቡራን በአንድ ወቅት ራሳቸው ዶክተር አብይ አህመድ እዚህ አምቦ ከተማ በተኙ ጊዜ አምቦ አይቀርም አንድ ቀን ኒውዮርክ ሲቲ እናደርጋታለን ብለው ነበር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን